akkam nagaa jirtu fayyumaa jechaa barnoota nama qabadhee jiru waa'ee daa'immanii keessaa waa'ee nyaata daa'immanidha. Innis immoo faayidaa timaatimiin ijoolleef qabu akkasumas immoo yoom hagamii fi akkaataa kamiin daa'imman timaatimii nyaachuu qabu kan daa'immaniif timaatimii kennuu qabna kan jedhu. Daa'imman umurii ji'a 6 eegalanii timaatimii nyaachuu ni danda'u. Akkuma beekamu daa'imman hanga ji'a 6tti aannan harmaadhaa qofa hodhuu qabu. Ji'a 6 booddee immoo nyaata dabalataa aannan harmaadhaa hodhaa dabalata nyaata adda addaa nyaachuu qabu jechuudha. Akkuma nyaata kamii egaa umurii ji'a 6 booda daa'imman timaatimii nyaachuu ni danda'u. Haa ta'u malee akka nyaata jalqabaatti osoo hin ta'in erga nyaata jalqabaa biroo kanneen ayireenii fi pirootinii hedduu qaban nyaatanii booda jechuunis naannoo ji'a 8 fi sanaa booda osoo nyaatanii gaariidha. Akkasumas immoo qabiyyeen timaatimiin qabu tokko tokko umurii kanatti xiqqoo yoo itti baay'ate cirracha kalee kan jedhamu yookaan reenaal istoon kan jedhamu cirracha kalee fiduu danda'a waan ta'eef naannoo ji'a 7-8 booda osoo ta'e gaariidha. Haa ta'u malee amma kanatti waan dhowwamu hin jiru, waan nama yaaddessu hin jiru, ji'a 6 booddee nyaachuu danda'u. Haa ta'u malee guyyaatti timaatimii 2 fi sanaa ol nyaachuun gaarummaa hin qabu. Ijoolleen guyyaatti timaatimii 2 ol qaban nyaannaan cirracha kalee godhatti. Namni gurguddaanu guyyaatti timaatimii 3-4 caalaa nyaachuu hin qabu jechuudha. Kun miidhaa mataa isaa qaba waan ta'eef. Akkuma faayidaa hedduu qabu timaatimiin miidhaa mataa isaa waan qabuuf daa'imman guyyaatti timaatimii tokko yookaan 2 kana caalaa nyaachuu hin qaban. Akkasumas jalqaba miicuun bishaan ho'aa keessa yeroo xiqqoof buusnee yeroo inni xiqqoo diimatu bishaan keessaa baasuu qabna. Sana booda irraa qoluun xixiqqeessinee murmuruun yookaan daakuun barbaachisaadha. Ifa miti yoo ta'e jalqaba timaatimii sana ni miicna. Erga bishaan hin miicnee booda bishaan xiqqoo ho'e keessa buusna. Bishaan ho'e keessa yeroo buusnu immoo halluun timaatimii sanaa jijjiiramaa dhufa. Yeroo akka diimachuu ta'u bishaan keessaa baasnee qola sarraa qollee murmurree yookaan daaknee daa'immaniif kennina jechuudha. Daa'imman timaatimii nyaachisuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoon timaatimiin vaayitaamin C hedduu kan qabuu fi vaayitaamin C kan badhaadhedha. Vaayitaamin C immoo qaama keenyaaf akkasumas qaama daa'immaniif faayidaa hedduu qaba. Isaan kana keessaa inni guddaan ittisoo qaamaa cimsuu, madaan akka dafee fayyu taasisuu, mineraalli ayireenii kan seelii dhiiga diimaa oomishuuf dirqama barbaachisaa ta'e akka nyaata isaanii keessaa gara qaamaatti fudhatan yookaan akka garaa isaanii absorb godhu taasisa jechuudha vaayitaamin C kun. Kanaafi baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo timaatimiin tokko vaayitaamin A hanga giraama 0.51 giraama yookaan maayikiroograama 51 ta'uu ni qabaata. Kana jechuun baay'ee hedduudha jechuudha. Timaatimiin tokko vaayitaamin A maayikiroograama 51 ta'uu qaba jechuun baay'ee hedduudha. Vaayitaamin A kun ammoo fayyummaa qaamaa fi akkasumas guddina seelota qaama keenyaaf qaama keenya ijaaruuf agartuu ijaaf keessumattuu fi kan kana fakkaatan faayidaa hedduu qaba jechuudha qaama daa'immaniif. Kana malees immoo timaatimiin koompaawundoota akka laayikoopeen, beetaa kaarotiinii fi kiloorjeenik asiid kan jedhamu kanneen kana waan qabuuf kanneen kun immoo maal godhu firii raadikaals kanneen jedhaman keemikaalota qaama keenya yookaan seelota keenya miidhan akka miidhaa sana hin finne ni dhorku yookaan antioksidaantii effektii akkasii qaba jechuudha. Wantoonni kun egaa keemikaalonni qaama daa'immanii miidhan yookaan firii raadikaals kan jedhaman akka qaama isaanii seelota isaanii miidhan taasisu. Akkasumas immoo timaatimiin nyaanni dhandhama gaarii akka qabaatuu fi akkaataa mi'eessituutti yookaan akka mi'eessituutti ni tajaajila. Kanaaf egaa daa'imman fedhii nyaataa dhabaniif kun gaariidha jechuudha. Inni garbiraan qabiyyeen timaatimii parsantaan 94 bishaani. Yookaan bishaan hedduu qaba jechuudha timaatimiin. Kanaaf daa'imman dheebuu baasuuf akkasumas immoo gogiinsa garaa akka hin godhanne yookaan erga gogiinsa garaa godhatan immoo akka furmaataatti ni fayyada jechuudha bishaan hedduu kana qabaachuunsaa. Kana malees immoo timaatimiin faayibarii guddaa waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa hambisuuf, bullaa'insa nyaataa saffisiisuuf, ulfaatina qaamaa hir'isuuf keessumaa kanneen fufurdoo ta'an biratti akkasumas immoo fayyummaa marrumaan isaaniif waan hedduuf gaariidha jechuudha. Faayibarii guddaa qabaachuun kunii fi bishaan hedduu of keessaa qabaachuun kun immoo ijoollee gogiinsa garaa godhatanii rakkataniif akkasumas immoo akka gogiinsa garaa hin godhanneef hedduu ni tajaajila jechuudha. Kanaan alattis
kompaawundoonnii fi albuudonni timaatimii keessa jiran fayyummaa fi dalagaa onnee, fayyummaa gogaa akkasumas immoo fayyummaa guddina rifeensa mataa daa'immaniif yookaan qaama daa'immaniif baay'ee gaariidha. Akka waliigalaatti egaa daa'imman naannoo ji'a 7 eegalanii osoo timaatimii nyaatanii gaariidha. Akkasumas immoo timaatimii yeroo daa'immaniif qopheessinee dhiyeessinu jalqaba miicuun sanaa booddee bishaan xiqqoo ho'e keessa buusnee yeroo timaatimiin sun halluun isaa gara diimaatti jijjiiramu achi keessaa baasnee irraa qollee murmurree yookaan daaknee dhiyeessuuf qabna jechuudha. Akkasumas immoo faayidaa isaa akka armaan olitti kaasnee irraa guyyaattis immoo timaatimii 1 yookaan 2 caalaa baay'isuunis gaarii miti jennee irraa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.